Durante sempre anche se non si vede. Anche Abdilin. Abdiin me arrantana gammachuu itti guyyaa irraa maaltu si dhagahama? Takbirtaa hedduudha kan dhagahama ta'u baay'ee. Takbirtaa qofti maal si dhagahama? Dhiigaan. Takbirtaan qofti wanni dhagahamtu wanni biraa takka kanatti hin dhagahamtu gaawwachuu itti hambite. Huccuu waan hin bitatiniif takbirtaa qofa si dhagahama. Takbirtaa qofaan na dhagahama. Silaa huccuu bitattee garuu. Silaa amma Silaa huccuu bitattee maaltu si dhagahama? duraan na dhagahama, jimaan na dhagahama, waami kana dhagahama. Saniifuu amma takbirtaa qofa si dhagahama. Takbirtaa qofa. Dalagaa irratti maqaan keessanii maal inni ibsata? Maqaan kee Dursaa jedhama. Maqaan kee Dursaa. Iidarraan tana akkamiin ilaaltamee akkamsi jeetetti? Iidarraa sun natti bishootte. Sitti bushuuti. Maal irraa kan keessa bushaa'uu dandeessa? Wanni ishiin natti bishootte duraan guyyaa iidaa yoo xiqqaate qarshii 5,000 qarshii 7,000 dalaga. 5,000 kun gabaa. Arra garuu qarshii 50 dalaga gammatti waan kana ta'e garuu hin beeku. Ilmaanis natti godhanitti jira bakka sanii bakka na bishootte. Kanarraa kan keessa bushaa'uu dandeessa. Raaqee akka baabileetti na bishootte jechuudha. Akka baabileetti bushaa'uu dandeessa. Amma dalagaadha yeroo qabu jechuudha amma san dalaguudha. Yeroo qabu ammaan ta'anii. Eenyu isin? Eebbisaan aan jedhamu. Eebbisaa. Iida gammachuu guyyaa irraa kana akkamitti ibsitamee maal si dhagahama? Akkamitti ibsitamee? Guyyaa irraa kana gammachuu guddaan na dhagahama. Maaliif? Bakka akkin itti ibsuun qabu akkuma nama baatirii ibsu sanitti ibsee ilaala. Akkasitti ibsitee? Gammachuu guddaan na dhagahama gammachuu daangaan qabu. Qoyi namaa addatti maaliif akkasitti ibsitee si dhagahama? Jechi huccuu bitadde iida salaatee yaadan qabu. Huccuu waan bitateef akka namaa addatti ibsitee jechuudha. Bareedaadha. Sirriitti. Biroota keenya caalaa maqaan keessanii eenyu isin yaadanii?